Ashama harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan oduu gaddaa jennee ibsina moo oduu rifachiisaa jenneeti ibsina. Mariin Taanzaaniyaatti waboo fi mootummaa gidduutti taa'amaatiin ture waliigaltee malee xumurameeti jira. Marsaa lammaffaa maaltu itti aana sooshaal miidiyaa kanarratti maaltu deemaa jira? Oromoodhaaf irra guddaa akka gaddaatitti kan inni ibsamaatiin jiru jechuudha. Marii araaraa waboo fi mootummaa kanarratti jechuudha. Ibsi mootummaa fi akkasuma waboonis galgala kana baasan ibsa gaggabaabaa jechuudha. Jalqabamee ibsa isaanii kana isiniif dubbisa. Ibsi waboo akkana jedha. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessi kun fashalaa'ee jira. Mootummaan Itoophiyaa hooggansa waboo uf jala galchuudhaaf qofa malee rakkoolee bu'uuraa qormaata nageenyaa fi siyaasa biyya kanaa furuudhaaf fedhii hin qabu. ABO waboon marii marsaa kanaa keessatti hooggansa isaa ol'aanaa hirmaachisee jira. Gaafiilee ijoo ummata keenyaa furuudhaaf daandii saaquuf ABO waboon yaada hundaa qabatee Oromiyaatti jijjiirama hiika qabeessa ta'e fiduudhaaf Zanzibar irraa kaasee hanga Daarussalaamitti dhiyaatee mari'ateera. Mootummaan Itoophiyaa adeemsa sirrii hordofuu dhabuu isaarraa kan ka'e carraan seena qabeessa ta'e kun fashalaa'ee jira jechuudhaan ibsa gabaabaa baasee jechuudha. Waboon ibsi mootummaadhaa immoo akkas jedha. Mariin marsaa lamaan shanee ABO waliin geggeessaatiin turre waliigaltee malee xumuramee jira. Haala Itoophiyaan keessa jirtu ummata Oromoo fi lammiilee biyyattii hundaaf tolchuudhaaf marii hooggansa ol'aanaa hirmaachisuudhaan geggeessaa turre milkii malee xumurree jirra. Lola kutaalee Oromiyaa garii keessatti geggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadee ture. Mata jabinaa qaama isa kan biraan waliigaltee malee xumuramee jira. Adeemsi danqaa uumuudhaa fi fedhiin dhugoomuu hin dandeenye garee waboo qabatee milkaa'inaa dhabuu mariiwwan kanaa fi sababaadha. Furmaata qaama lamaaniinuu fudhatama argachuu danda'u soqaa turre. Marii Zanzibaarii fi kan Daarussalaam irratti bulchiinsa naannoo Oromiyaa irratti jijjiiramni guddaan akka dhufu wixilee qopheessineetu gara lachirraayyuu quba walitti qabuudhaan mootummaanis sababa wabootii fashalee fedhiin isaa dheeraadha. Fedhiin waboo waan daangaa qabu miti. Sababa sanii fashalee waboonis ammoo mootummaan hooggansa waboof jala galchuudha malee marii siyaasaa hundeetti furuudhaaf waliin maratee rakkoo siyaasa gartee bu'uurarraa furuudhaaf nageenya buusuudhaaf miti jechuun haala akkaatuma gartee amma bilisiginnaan akka jiramu kanatti hooggansa waboof jala galcha akkasitti itti fufuuf malee kan jedhu lachuu quba walirratti qaban jechuudha. Haa ta'uutii ibsa bal'aan kennine. Ibsa bal'aa gaafa kennanii kana gaafannee kana dhabne nuti kana gaafanne warri kana jedheen amma gadi baatee jechuudha. Wanti kun sadarkaa addunyaatitti walgahii akka sadarkaa addunyaatitti guddaa Ameerikaadhaan hoogganame akkasuma Igaadiin Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Noorweeyiidhaan hoogganame geggeeffamaa turedha. Jalqaba irratti gadda qofaa miti. Walitti dhufanii marii eegaluun kun amma akka nama tokkootitti waan bareedaadha taqabballeeti jirra. Gaafa duraa taraa lammaffaa kana immoo dhugaa dubbachuu fi mallattomaan inumayyuu namoonni tokko tokko maal jechaati turan hooggantoota gartee waboodha yookiin ammoo hooggantoota bilisiginnaa kan siyaasaallee yeroo itti dabalame san mariin siyaasaa fuula duratti bareedee deemaa waan jiruu fi amma sadarkaa warra siyaasaallee hammatee yookiin ammoo yaammateeti sadarkaa itti gartee walii mallattee suutti dhiyaate kan jiru abdii akkasiitiin jechuudha. Oromoon kan inni eegaatiin ture. Maaliif gaafa Tigraay saniyyuu dhugaadha. Fakkeenyaaf yeroo garaagaraatti Jibuutii akkas Keeniyaa, Saawuz Afrikaa bakka adda addaatti mari'atame jedhama. Haa ta'uutii boodarra immoo mallattoodhaan as bahan gaafa xumura mallattoodhaa guyyaa 9 moo akkas ta'aniiti mallattoodhaan as bahan jechuudha. Isaan lachuu yeroo ibsa kennan ni yaadatta yoo ta'e fakkeenyaaf warri biyya bulchaatiin jirullee ummataaf jennee TPLF wajjin gartee karaa nagaatiin mari'atuudhaaf murteessine ka jedhudha. Quuqama ummata Tigraayiif jennee ka jedhudha. Akkasuma gartee warri TPLFiitis ummata keenyaaf jennee akka gartee miidhama ummanni keenya miidhame kanarraa akka itti hin dabalamnee fi karaa kana murteessineedha. Yookiin ammoo gartee nuti nagaa barbaanne karaa nagaa feena akkas hin jenne isaan lachuu jechuudha. Har'aan tan ammoo Oromoo fi Oromoo gidduutti tarama marii marsaa lama mari'atame kanarratti iyyuu mallattoodhaan yookiin ammoo araaraan nutti gadi dhufan jenneeti. Maaliif akkuma gartee gaafsan ummataaf jedhame san har'aan tana ummata kan jidduutti gartee qoraan ta'ee bobaatiin jiru. Oromoon ija bobaasee abdiidhaan eegaa jira. Oromoon dhugaadha waan tokko ni jarjaraas dafee abdiin murataas dafee gartee waan tokko akka milkaa'ullee godha sababa fedha jechuudha. Sababa sababa fayyaalessallee waan ta'eef. Kanaaf irraa Oromoon sooshaal miidiyaa irratti gadda akka gaddaatitti jechuudha kan inni ibsataatiin jiru. Maaliif waa lamaaf tura tokkoffaa akkamitti obboleeyyan lameen afaan tokko dubbatu
garaagarummaa ofii lafa kaahanii saba kanaaf nagaa buusuu dadhaban. Yeroo ormi kaalkuleetii tokkoon nu hisaabee baalaa gizee isaan lachuu tokko baratta gaafa mariin kun eegalulle jechuudha. Aangoo addaan qoodannaadhaaf waliin ta'aa jiran malee wal lola wal dhaba tokkollee qaban garaagarummaa tokkollee qaban jedhanii akkasitti jumlaadhaan walitti lafa nu kaa'an jechuudha. Gaafa wal ajjeesee gartee Oromoon jidduutti aayyoon Oromoodha. Waan isin ajaa'ibsiisu guyyoota 15 ara guyyaa 15 natti fakkaata. Jechuun guyyaa 15 akkasiif deema torbaan caaleeti jira. Haga guyyaa amma isaan mariidhaaf Taanzaaniyaa taa'aa jiran kanallee jechuudha. Boqonnaan fudhanne aayyoon Oromoo aabboon Oromoo akkasumatti bobahaa akkasumatti ajjeefamaa hidhaa baafamee ajjeefamuun akkasuma jidduutti aayyoon Oromoo du'uun ilma kee bosona jiraadhaan akkasuma gartee Oromoon gara tokkoon saamamuun akkasumatti itti fufee itti jiraachudha. Guyyaa makaa haga gartee silaa taa'amu kanallee dhukaan si dhaabbatee boqonnaan fudhanne. Sunummaanuu agarsiisuu takka jedhameeti fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti illee gartee fakkeenyaaf deemaa ture jechuudha haala akkasii sun. Ajjeechaan Oromiyaa keessaa obbo fi mootummaa gidduutti itti fufeeti jira. Isaan ammoo guyyaa 15 marii itti fufanii jiran kan jedhu deemaa ture jechuudha wanti akkasii sun. Haa ta'uti dhugaa dubbachuuf taraatan Oromoon yeroo biraatiif itti fufaa osoo hin ta'in asuma irratti goolaba jedhameeti abdiidhaan kan eeggamaa ture jechuudha. Haa ta'u ammoo wanni irratti wal dhaban siyaasa keessi isaa gadi fagoo ta'uu danda'a. Akkasuma gartee rakkoo waggaa dheeraadhaa ta'uu danda'a. Namni gartee qawweedhaan deemu kun sammuun isaa gimmaashni qawweedhaan yaada. Ittuma eega taa'uun eegalame garuu wanni har'arraa xiqqashoo nama gaddisiisu maalinni gaafa duraa fakkeenyaa fi gaafa Taanzaaniyaatti jalqaba marsaa tokkoffaa ta'an san itti fufama. Amma waan irratti walii galle qabnaa waan irratti waliin galiin qabnaniitumaan isaan lachuu jechuma gabaabaa irratti dubbataniitumaan gartee akkasitti rarraasanii hafan jechuudha. Oromoon abdiisan akkasi bilicisan eegaa ture. Haa ta'u akkasumatti gartee kallattii barbaadanii haa ta'u marsaan lammaffaa kun eegalame jechuudha. Har'aan tan ammoo haga sararraasuun sun hin jirtu walii galtee malee xumurre. Sababa waboodha. Waboon sababa gartee warra biyya bulchaatiin jiru ka jedhu akkas ibsa akkasii san baasan jechuudha. Kuni hedduu takka waan nama gaddisiisuudha. Haa ta'u ammoo abdiin murannu. Wanni har'a gadi taa'amee kursii irratti gartee fakkeenyaaf akkanatti araaramna. Kana goona. Rakkoon siyaasaa hundatti furamuudhaaf kana waboonis mootummaanis lakki nuti ammatti kana barbaanna. Waliin jedhameemi hundinuu lakki kana kuni rakkoo kennan furu mootummaanis lakki nuti akkasiin barbaannu waboonis lakki akkasiin barbaannu jedhame. Mee amma ibsa bal'aa haga dhageenyu fechuu kiyyaa beeki. Haalli dhuguma yoo aantummaan uummataa xiqqashuma fuula duraaf tarii akka jedhamu san bishaan jalaa qurxummii jalaa gogsuu wanni jedhamu sun akka milkooyinis arganii guyyaa 10tti warri mootummaa warri biyya bulchaa jiru jechuu kiyyaa beeki. Guyyaa 10tti akkas ta'a torbaan takkatti akkas ta'a maaliidha waan jedhamu san hunda argan. Abbaa Gadaattu siyaames maalis jedhame waa hedduutu godhame. Shirriin Oromiyaa san keessatti shirriin godhameen hin jiru beeki. Akka Tigraay san taankiidhaa fi maaliidha akkas wal dura dhaabbatee wal loluu baatus shirri Oromiyaa keessatti godhameen ka Tigraay sanii ollatti fakkaata jechuudha. Maaliif san ifaa bilisatti gartee fuulatti wal lola waan ta'eef jechuudha. Duuba haalli waggaa 5 kana Oromoon gadadoon hamaan haalli gartee suukanneessaan keessa ture suni har'aan tana kursii irratti dhufee eega dubbatamuu eegalee wanni har'a lakkii kuni gonkuba hin ta'amu akkamitti ani kana gaafatama akkamitti kana gaafatama jedhamee gartee lachuu wal dide kana dararaa itti deemamu kana yoo xiqqashuma haga firii xaafii isaan keessa namni uummata afaantummaa qabu jiraate fuula duraafis ittumaan fufamaa wanni har'a irratti wal dhagahuu didan marii marsaa lamaa qofatti abdii muran jechuu barbaadeeti. Jechuun bakki abdiitti muratan hin jiru kan lubbuu namaati kan deemamaati jiru wanna yeroo kana jechaa jiru tarii nam tokko liqeeffamuu fi dhabuu danda'a. An akkas jedheetiin amana. Waan abdii irratti muratantu jira waan abdii irratti muranne jira. Jaarsaa fi jaartii wal hiikee innis jaartii biraa fuudhe yookiin ammoo jaartii isaa fi gadhiiftee ta biraa heerumtu miti kun. Carraan biraan jiru uummata saniif. Rabbitu lafa san irratti uume. Rabbitu gartee Oromiyaa irratti uume. Qawweedhaan wal hinjifatuu danda'anii fakkeenyaaf waboon qawweedhaan gartee mootummaa kana cabsee biyya san qabatuu danda'a. Walumaanuu eena. Mootummaan qawweedhaan balleessee akkuma jedhe san torbaan takkatti guyyaa 15tti guyyaa 10tti balleessee yookiin ammoo gartee bishaan gogsee godhuu danda'a. Argaa jirra waggaa 5 kana fuula duraallee walumaan arguu teennaa jechuudha. Uummata kanaaf ammoo dhimma jiraatuu fi jiraachuu dhabuuti. Dhimma du'uu fi jiraatuuti jechuudha. Carraan biraan jiru. Marsaa lammaffaa walii galuu dadhaban sadaffaa itti fufan jenneetuma abdii akkasiisaniin eeyna. Aan garuu gara kiyyaan kanaatu irratti mul'ataa jechuudha. Ibsa bal'aa isaan irraa arguu baannusi namayyuu amma waanuma irratti walii galuu dhabe mata duree qofa nuu himaniyyuu fuula duraaf ammoo mariin araaraa kun itti fufameetuma walii galteedhaan goolaban jenneetuma yaada. Marsaa 3 4 5 illee yoo ta'an akka kiyyatti Oromoon abdii muratuun qabu jedheetii yaada. Dura tokkoffaa
warri gartee qawweedhaan qabsaa'u kun akkuma isin beektan qawweedhaan yaada sammuun isaanii jechuudha. Lachuu jechuu kiyya beeki diktaatar fakkeenyaaf amma biyya san keessatti Itoophiyaa yeroo hundayyuu qawween biyyi sun qabultu jechuudha. Yeroo gartee silaama Dr. Abiy dhufu gaafa dimokiraasii dhufa jedhameeti yaadame sanis qawweemaatu dhufe qawweema biraatti fuula jijjiiratee baraadee dhufe jechuudha. Kanaafuu warri qawweedhaan qabsaa'u warri qawweedhaan biyya bulchu hundinuyyuu sammuun isaanii qawweedhaan yaaddi waan ta'eef haga xiqqoo takka gartee haga qawween sun sammuun qawweedhaa sun xiqqashoo irraa daf gadi jedhee mee mari mana gahaa kana malee falli biraa hin jirutti haga as dhufanitti saan Oromiyaan maantun fakkeenyaaf Oromiyaan bal'oon tuni amma paartii lama sadii miti paartii shanii jahan geettu arran tana akkuma gartee Dr. Abiy gaafa dhiyoo jedhe rasaasni takkatti walitti dhukaafamu doolaara wal loluu dhiifnee karaa nagahaatti yoo sammuudhaan deemnedha. Har'a bara sammuu san irratti walii galuu dadhabanii rasaasa irratti uummata keenya irratti ajjeefamuu qaba ka jedhu labsanii bara. Kana ankanuma kanatti mul'atu. Abdii murachuu baanullee jechuu kiyya. Fakkeenyaaf osoo uummata kanaaf aantummaa qabaatanii lakki uummata kanatti har'a ibsa biraan kenninu. Amma booda nageenyi bu'e. Oromiyaa keessatti gartee rasaasni dhukaa'uu qabu. Isin jidduutti buqqa'uu qabdan, isin jidduutti du'uu qabdan jennee kabaja uummata kanaaf kennuu qabna. Maal gaafattoo Tigraay san fakkeenyaaf uummata kanaaf jedhaniiti isaan lachuu yeroo ibsa kennan jechuudha. Arraan taroo uummanni kun moo Oromoo uummataa miti jechuun homaa rakkoon qabu haa du'u ka jedhu arra fakkeenyaaf waan isaan itti kenna warre ibsi har'a kenname kun duuti Oromiyaa keessaa ajjechaan Oromiyaa keessaa ukkaamsaan Oromiyaa keessaa hidhaan Oromiyaa keessaa hidhaa baasanii ajjeesuun ukkaamsuun akkasuma gartee butanii mallaqa gaafachuun suni itti fufamuu qabaa ka jedhudha ibsi har'a kenname kun garasitti hiikkanna ka'a jechuun akkasiree hin taane fashalee fakkeenyaaf waliigaltee malee xumurame maaliree ammoo wanni itti fufame waliigaluu hin dandeenye irratti waliigaluu eegan danda'in ammoo qawween itti fufachuudha Oromiyaa keessatti. Uummanni ammoo jidduutti boba'uun ayyoon Oromoo waggaa 80 jidduutti ilma keetu bosona jira jeetiin kaan ammoo gartee buteetiin biliyoona gaafachuun kanas itti fufaa jechuudha. Abdii murachuu baannuyyoo wannummaan abdii muranneefiyyuu waan kun jiruuf jechuudha. Abdii murachuu baannuyyoo ibsi har'aa kun silaarraa akkuma Tigraay keessatti gaafa dhumarraa guyyaa 9 ta'anii walii galanii har'a Oromiyaa keessatti guyyaa 15 ta'anii dhugumatti abdii guddaadhaan kan eegaman ture guyyaa 15 ta'anii araara dhugaa saniif yoo ka walitti dhufan taate rakkoon siyaasaa bal'oon jiraattuyyuu guyyaan shanni gaha jedheeti yaadan Oromoo fi Oromoo jidduutti nama afaan tokko dubbatu jidduutti alaga afaan dubbatu jidduutti yoo nama osoo gartee faannoo fi mootummaa jidduu taate haga gartee amma obboleeyyan lameen jidduu wal dhabee namayyuu wal dhiibbateetiin adda bahu kana faannoo fi mootummaa jidduu soo taate haga waliin dhaban jedheeti yaada hundinuu gartee waliif abboomaa jechuudha. Garuu kan afaan tokko dubbatu uummata kana tuffatee uummata kanaaf walii abboomuu dadhabeetiin har'a ibsa ajjechaan Oromiyaa keessatti hafuufuu ka jedhu akkana kana nuuf baasanii jechuudha. Hundaafiyyuu abdii hin murannu gadda qofaa miti. Xarabbeeza irra taa'uu baranii jiranii xarabbeeza irratti waliin ta'anii waliin madhatuu baraniiti jiranii ammallee itti fufan jenneeti jirra warri haga har'aa dhiibbaa godhee fakkeenyaaf kagartisa akka addunyaatitti warri akka Ameerikaan diktaatara daldaltuu siyaasaa waan feete haa taatu akkasuma gartee kan akka Igaad kan akka Keeniyaa kan akka Taanzaaniyaa waan kana dhiibbaa duubaa godhaatiin turan ammallee nuti callisan jenneeti abdii saniin dheeyinaa jechuudha. Har'aa fi gadda garuu fuula duraaf ammoo abdii murannu maaliif Oromoon bakka irratti abdii muratu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Fuula duraaf waan itti aanu ibsa bal'aa isaanii dheeyinaa waan waggaa 5 kana hin dhufin har'a haaratti waan isaan fidanis waan jiru natti hin fakkaatu. Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.